yoo barbaadan immoo manzuumaadhaan isa hojjedheera lafan kaa'e malee. Jettaniitu. Yoo miti. Gaayaa keetanii. Isan hin hojjenne caala. Isan kuusee lafaa qabu caala yaa rabbi si magan yoo min tuqee. Osoo maal beekuuni. Qaqqabee hasaasa. Qaqqabee hasaasa jedhee manzuumaa keessa jedhee. Wallaahi barreessee lafaa qabalaa isa immoo kitaaba kanaa qabu. Ayiwaa. Yoo min rafee bulamaa hojiin komaa inni. Yeroo isaatu hin geenye. Yeroon ga'uunneefne. Namatu motarii. Yeroon ga'uunneefne. Ayiwaa. Keenya yoo asofteen nimne yilaga tarkaanfatti jedhee namni narti wanjala hojjete rabbiin biratti yakkama. Kan hojjete ala kan wanjala seenu uummata kooti miskiina kooti na arrabseetii rabbiin biratti itti gaafatamaa ta'a. Maalifanii saaxile baas maalifan arrabaa of afeeree rabbiin biratti akka wanjala manyaa ta'uu godhaga. Maa yoon dhiisee yoo innoona si galeera dubbi. Kanaa mannaa hidheetu manii waan garii utuun waan beekuun lafa kaa utuun haasa'uu beeku utuun lallabuu beeku utuun iyyuu beeku utuun hubachiisu. Waadanuutu yuu kaamsee harkaana qaba. Gariini beekumsa haguuggatee hisdiidhaan na dha'a. Ilmi fakkeessa. Ilmi fakkeessa. Lama fakkeessa. Inni ni haguuggatu. Toole. Ilmiidha. Ilmiin isan qarawana malee. Hasattii keessa nama kana. Qoyqa. Gaafii wayii jiruun ni ilmitti sana haguuggateeti hisdii qabu gaggeeffata. Kanaan raayyaa waan godhu. Ofiif itti gaafatama rabbiin biratti. Gaafii xiyyaaqee alleenya. Toole. Xiyyaaqee alleenya. Lama habara sabu. Nama danuudha? Nama kuma lama kuma dhibba sagal kuma lama. Jikan koo rakkoo wayii qabdi bakka lamaan ni nyaa'uun. Namni kuma lama. Xiyyaaqee alleenya. Gaafiin koo ijoollettii koo. Ilaamee. Toole. Utuu silaa hadha miizanni guyyaa qiyaamaa miizanni guyyaa akhiraa. Toole. Miizanni guyyaa hisaaba rabbii. Fuulduree keenya dhufee ol baana. Ilaaha illallah. Akkam. Osoo amma dhufee saatii kana. Badii keenya wajjiniin. Waan dhoksinee rabbitti wajjin wajjiniin. Akkatti jirru kanaa wajjin akka waliif jirru kanaa wajjiniin. Mana keessaa na waraana hoo. Immoo mana keessaa eeboodhaan duddubbaan na waraana. Ani isaaf yaada inni natti yaada. Sigalee dubbiin akkanatti sigalee gaarummaa koo himataan jiru. Akkamittiin tarkaanfadhaan jedhee. Waan itti jirru haasaarroo. Yaa arhamaa. Dhaga'iiqa. Amma aadaa koo isa keessatti na godhu kana argaarta. Haasa'uutti na jalaa miidhama. Dhiisuutti ittiin naqaa jiru na jalaa miidhama. Haasoftanii na jalaa asii khayrii yoo yaadde namni sila waa jechuu manaa ba'e hin dhiisu. Hin dhiisu. Ammoo itti waa jedheeti. Islaamaaf immoo miti inni dhaaru. Alakke. Inni haguuggii dhawo. Isa haguuggannee jalaa wal waraanna. Yoon haasa'ee uummata isaatiif immoo tajaajilee waa godheef immoo maal qabama? Nan gargaaru. Yoo na gargaaree maal ta'a? Anoo hoo khayriin isaa qaba hin beeka akkanatti yaadu sanas. Akka godheef rabbitu beeka isa fuula rabbitti ol agarra. Gaafiin kan koo sammaati. Bakka jabduu naa kaa'e. Xiyyaaqee alleenya. Lidgamaw. Xiyyaaqee alleenya lidgamaw. የኔ ጥያቄ አማርኛ ለማዳምጠኝ አማርኛ ለምሰማሙ ሁሉም ይድረሰው መልእክቴ የአኺራ ሚዛን يوم الحساب ያኔ በባዶ እንደተፈጠርነው የምንገናኘው ለታ ለጥያቄ የምናቀርበው ሚዛን አለ የሚቀርብልን ሚዛን አለ ያ ሚዛን ዛሬ በዱንያ ላይ አሁን ባለንበት ሁኔታ ቢመጣ ሚዛኑ ላይ እንወጣለን አንወጣም ነው ጥያቄው ካኑ በጣም ከባድ ጥያቄ አከትጅሩ ካና ወጅን አከ ማሊፍ ጀት ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ረቢቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ሂሪያቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ዲኒቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ነገኛቲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ሂስዲ ዋንጅሩ ጅዱ ከኛፍ ጅዱ ሆጂ ከኛቲ ዋንጅሩ ኢላ ያ አላህ አከነ ጀቹን ግብዱ ወይስ አመላ ፈከኛፍ ሚዘኒ ከንኮ ilmoon koo keessa jirti haqqeen warraa keessa jirti akkinitti warraa wajjin hin jiru ol baasaa miizanatti ante የቢሮ ኃላፊ ወይ kan hojii mootummaa sitti kenname kan afaan koo kana dhageessu utuu dhufee wanti biiroo keessaa itti warra si jala jiruuf raamatni ati gootee fi wanni itti hojjette miizannii guyyaa akiraatu dhufee ol baata si baasaa akkinitti jirtu diqqoona caalee diqqoona muumaansi keessan jiru diqqoo alaafi koo taansi keessan jiru raamata sirraa arganneerra ish inni nahwi qaraa jirtu nahwiidhaan nama caaltee maal gochuuf bareeddaadha miti silaa ilmi isa ati ilmi jechuun nahwi jechuun sarfi balaagaa wanni kun qottoo akaafaa gajara gindoo waanjoo sangaadha materiaalidha wayin qotachuufi miti wayitti buufitti ittiin nama caaluufi walguun nama wal caallama walguun na bar
sila bar ansi qabiyan si atina qabuudha miti silaan ko kaayyoon miizanni guyyaa akhiraa utuu ni dhufe inni musinnaa nyaatu warra rabbitti amaneef jedhaa hiraammoo inni musinnaadhaan inni ollaan kan kee sibiraa irri badhabe inni siifi hojjettuu kan kee amaanaa yaa shufeeri inni makiinaa ofaa jirtu minibaasii eessaa katee bakka hindaatti hojjettu amaanaa abbaan manaa sibiraa qabu sana haalatti jirtu kana wajjiniin miizanni guyyaa qiraa utuu ni dhufe jedhe amaanaa namicha ol baanaa yaasa suuqii namaa nagadaa jirtu ol baataa miizanaa akhiraa utuu wadha dhufe ol baanaa ol nu baasaa yaa aalimaa kitaaba qaraasaa jirtu mataa kee keessaa akkiti qaraasaa jirtuuf sun rabbii fi dhuguma yoo rabbiif ta'e miizanni guyyaa akiraatti dhufe ol baanaa gaafiidha. La ilaha illallah. Gaafiidha. Yaa haadha bultii yaa haadha dhiiraa haqqeenati ijoollee keetiif qabdu abbaa keetiif qabdu abbaa isaatiif qabdu abbaa manaa keetii. Haadha abbaa manaa keetiif qabdu haqaati ollaa keetiif qabdu miizanni guyyaa akiraatti ni dhufe ol baanaa si baasaa gaafiidha. yaa kan haati sirraa duunaanii gayyaan si guddifte haqni ati gayyaa keetiif qabdu gayya ati moo kan ilmoo abbaa manaa keetiif jalaa qabdu haqni ilmoon kan kee sirraa qabdu wanti ilmoon abbaa keetii sirraa hin qabne hin jiru gayya miizanni guyyaa akiraatti dhufe gayya koo ol baanaa ol si baasaa amaanaa dhuunfaa fi amaanaa gamtaa jira miti amaanaa gamtaa fi amaanaa dhuunfaa amaanaa nageenyaa amaanaa mootii amaanaa rabbii amaanaa amantii amaanaa ollaa amaanaa beekumsaa amaanaa aqlii amaanaa fayyaa yaa kan mana hakimii keessa hojjettu qeensa tokko bakka buusuu hin dandeessu qeensa ormaa fiddee keessa malee amaanaa rabbii keetii eegdee hukuma fayyaa baratte malee qoricha qaraate isumaayyuu biyya keenya keessatti immoo qoricha qaraatan malee na fayyisuun qaraanne fayyaan harka rabbii jirti. Qoricha faranjiinaa ajajuu qaraate yookiin dhukkuba argachuun qaraate ilaa lafeen iddee kanaaf kana waraanaa jira jechuun mala qoricha biyya keenyaa mukti biyya keenyaa lafatti badaa jira haqqi isaa guutteettaa dhuguma haqqi muka biyya keenyaa qoricha taasisuudhaaf eenyuun qabdi eenyuun eegdi yoo hin taane akkaadaamii baranne of hin jenna malee keenya dawaan ta'uu makkanniimni keenya dawaan ta'uu ulmaayin keenya dawaan ta'uu mixoon keenya dawaan ta'uu hindidee inni ti achi teessee qoricha Poortugaalii qoricha Faranjii qoricha Faransaay noo jennaan dhaadanna fa'i malee wayi zabara kana immoo veeloo yookaan Faransaay malee neerumnoo hin ta'u uffanni inni keenyaan ta'u jirbii inni biyya keenyaa fuudhaaf hin ta'u eerumaaf hin ta'u ishiin jedhu diigama utuun diigaman ani inni jedhu of jibbine jechuudha uumanni of tuffanne lakkiin waa hollaalle malee dammaqa dhabne malee ijoollee koon dammaqnu yoom dammaqna gaadara yoomi guyyaan dammaqa asirraa jalqabneeti dhimma keenyatti ceena. Barakallahu fi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffitti kooti sinu sittii kan jara gurraachaa fi xadheen deebi'aa qaba. Dur warri adiin warri faranjii mi'raabawiyaan wanni jennu hundi isaatu iyyuu warra isin warraachi jirtanu jedhaan jiru immoo isiniin si yoon jedhe simmoo ajaan qabu. Dur humnaani dhayxee Mississippi hojjette amma mu paaspoortiitti baafatta farankaa keetiin lootorii fa'i ta'e miti maa biyya faranjii dhaqu carraa ta'e salphinni carraa ta'e salphachuun carraan taanee maa akka ati biyya keerra nagaan jiraanne biyya keetiin mootummaan nagaa waliin hin qabaatu jara jidduu ta'a yookaan biyya tokko lamatti baasu siif hin gadhiisa manzumaadhaan hojjedheen jira rabbi jedhe wallahi jedhe fixee lafa kaa'ee dhiisee biraa deemee akkanti gadhiisu dhabe keessatti manzumaan ammallee hin baane kan ba'uu deemu baane manzumaa yoo hin baane mallee kan roobe irra kan roobuu deemu caalaa jechuudha inshallah barakallahu fi gara ba'aa jechuudha inshallah warri durii dildila biyya Ameerikaanii biyya dhibba meeqa isteetii 50 moo maaloo sana hunda isaa gurraachaan ijaarratanii kaa'aniiti dur humnaan dhayxee ijaarte hadda moo paaspoortii baafatte dheexa yoo moo paaspoortii hin baafanne moo mala jira malli maa inni sitti himu Jimmaa fi Lubbaaboor adda qoodda Harargee dhufaaf Somaaleef adda qoodda xalaata Somaaleef haasa'a Oromootti waa hojjeta Oromeef haasa'a Somaaleetti waa hojjeta biyyi kun lamman jidduutti nagaan dhabamu yeroo nagaan dhabame maal ta'a walloon laamiti jara araarsa dhufa jaarsimmaanii jara dhageessa jara wallolchiisa jaratu araarsa rakkoo biyya keenya jaratu dhandhaara qabeenya Afrikaa jaratu hammaara
Kan rakkoo fidu jira kan furmaata kaa'u. Furmaata kaa'u. Yoo jedhi furmaata. Aw. Waabiraayyuu naasofnaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa kanatti yoo haasaan taane ani botoliqaan beeku gaara keenyaan dhufe ijoollee kolafti Ramadaana. Angaafii ammoo Ramadaanni baajetii inni hin jedhe. Siin kun biyya keenya warra itti maal ta'a. Lafti biyya keenya baasuu didee. Hin baafti biyyi keenya. Hin baafti. Hin baafti. Anuma dhaabuu wallaalee. Anumatu dhaabuu wallaalee. Ani inni hin jedhe. Soomallee baga fidanii asirraa. Faxirii asitti raanfatamu wanni nyaatan watti jira soomni gama keenya jira. Bakka asaa keetti fuuf. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu warahmatullahi. Har'a gaafiin goshila kana utuu lakkoofsa nama kana danuudhaatti waggaadha. Kuma lama tuyyii taa'ee nu hordofaara baarakallahu fiikum. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aatiin sa'aatii saddeet waan kudha. Isinitti dheeressuun illee baannu hanga tokko wayii gaafii hedduu qaba waan ta'e nagaama sagaleen. Dhaga'ee dhagaan baara sinitti dhagaan baara. Ilaamee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waataan jiroo. Ilaamee. Meenatti mimee ijji kan koon argu. Manzumaa kudha Manzumaa kudha shanaffaa. Akeettanii. Ajaba kaayoo. Gaafii barreessan oo barbaadan. Gaafii keessanii koomentiirra nuu kaa'aa ammasitti gaafii kun gaafadha jamaatal khayr barakallahu fiikum. Gaafii na bira jiruun gaafadha ammasitti. Koomentii keessan dubbisuuf yaalla inshallah. Barakallahu fiikum. Amma kana booda dhaga'u natti fakkaata dafee bira ga'uu danda'u mala. Koomentii jiraan dubbisa inshallah. La baba. Rabbiin umriin Amiin. Aywa tole. Tole. Amma nan argala. Aywa umriin. Ambu buleere naanna didanii. Giddiin maanna ijoollumsi ta'u. Eshi. Malee ijoollee baba keenya aywa. Eshi. Walumaa aywa. Gaafiin kan kun gaafsas. Eshi. Manzumaa kudha shanaffaa irratti. Eshi. Akkaataan ergaan sun itti darbe akkaataan manzumaan suni wala. Kudha shan qofitti dhageesseet. Lakka achirraan jalqabaafan. Eshi aamin. Akka jettanii. Eshi. Ajaba kaa waan silaa iyyan qaqqabeera. Qaqqabee hasaasee. Yoo qaqqabanii hasaasuun akka kana ta'e. Iyyuun akkamii? Gaafa iyyuu akkamii ta'uudhaaf deema. Kabbaanna. Namni wayii isin gaafateera natti fakkaata. Naa barreessaa